Kanaaf Waaqayyotti guddaa gammannaa andabalee baga keessaniin jechuu barbaada. Baga Waaqayyo irraan isin ga'e. Shafarraa guutamaatii waldaa warra wangeelaa Makkaneessos Febraayoodha. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin hin dhageenya waan macaafni qulqulluun nuun jedhu walii wajjin dhageenyetu Waaqayyoon immoo walii wajjin kadhannee gara godoo keenyaatti galla. Tolee Waaqayyo nu gargaaree hundumti keenya godootti galla. Kaanee dhaabannee sagalee Waaqayyoo dubbifanna. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 6-7 dubbisa. Kutaan guyyaa har'aatiif nuuf kenname akkan irratti dubbadhuuf koree qindeessitoota sagantaa kanaatiin naga'ee Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1-18 isa jiruudha. Lakkoofsa 6-7 dubbisaa. Darbeessee lakkoofsa 12 dubbisaa kana jedha. Gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jallaa kun jedhu. Waaqayyo immoo warra isaaf foomanii guyyaa falkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaanii hin baasuuf hire yookiis lafarra dura harkisaare. Ani isinittan hima dafee dhugaa hin baasaaf. Haa ta'uyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argata laataa jedhe. 11 kaaseen dubbisa darbe. Fariisichi fuula dura dhaabatee garaa isaa keessatti yaa Waaqayyo akka namoota warra kaanii warra saamtuu jal'ootaa ejjitootaa yookiis akka qaraxxuu kanaa iyyuu waan hin ta'iniif sin galateeffadha. Torban keessaa guyyaa 2 nan tsooma. Waan argadhu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan baasa jedhee kadhate. Inni qaraxa fuudhu sun garuu achi fagaatee dhaabatee ija isaan illee gara Waaqaatti ol hin ilaalle qoma isaa rukutachaa yaa Waaqayyo ana nama cubbamaatti araaramii. Ana nama cubbamaatti araaramii in jedha ture malee. Egaa isa fariisicha sana irra namicha qaraxa fuudhu kun Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e. Gara mana isaatti akka deebi'e isinittan hima. Kan ol qabu hundinuu gad hin deebifama. Kan gad of deebisu immoo ol hin qabama jedhee. Ameen. Rabbee ergaama kana fakkaatu jira waan ta'eef hin ga'a kadhanna. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu. Hangafa nagaa waan hundumaa gararraa kan jirtu mootii waaqaatii lafaa. Ati guddaadha jabaa danda'a waan hundumaa gararraa jiru ilma Waaqayyooti. Si galateeffanna garaan keenya sitti gammada. Hafuurri keenya sitti aara galfate. Karaa kee jiraatoo warri taane, karaa kee namarraa warri taane ulfina sii laanna. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Egaa ammoo anaaf sabni kee kun si barbaanna. Harka kee isa hojjetu sana. Mirgaa harka Waaqayyootu na qabee jedhe namni kee Daawit. Harka kee mirgaa isa lafaa nama kaasu. Isa yooti dubbattee dubbii kee isa nama haaressu nama gedderu. Isa nama jijjiiru haaraa godhee isa nama dhaabu. Seenaa namaa isa jijjiiru sagalee kee gara keenyatti ergi. Sagaleen koo lafa kanarraa hin dhaga'amin namni sagalee kee haa dhaga'u. Waca koo hin dhaga'in namni asaasa kee yoo dhaga'e hin fayyaa. Sabni kuni ulfina sagalee kee keessa jiruun hin geeddarama. Iyya dubbiin kee immoo humna hojjetuuf keessaa qaba jedhamee akka barreeffame humna hojjechuu sagalee keetiin gidduu kana deddeebi'i. Kana waan gootuuf si haa galatu. Ergamoonni dukkanaa kanaan kan morman lafa jiranitti kan hidhaman ta'an. Kiristoos Yesuusiin ameen. Ulfaadhaan oraa.
Tole sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Giddu galeessi kutaa kanaa kan nuyi kutaa kanarraan akka mata dureetti fudhadhe waa'ee kadhannaati. Kadhannaa isa nu barsiisa kutaan kun. Kadhannaa nu barsiisa, akkaataa kadhannaa immoo nu barsiisa, jireenya kadhannaa nu barsiisa. Atamitti dhiyaachuun waaqayyo duratti akka jirus nu barsiisa. Kanaaf waa'ee kadhannaa walii wajjin ilaalla. Waama isin beektananii irra deebi'ee si yaadachiisee waaqayyoon ittiin kadhanna. Luqaas ergaa kana kan barreesse, kan inni barreessuuf jaallatamaa Tewofiloosiif jedheetu barreessa. Bara 60 hanga 80 gidduutti jedhama. Kan inni barreessu dhaloota Kiristoos booddee. Kaayyoon isaa Yesuus Kiristoos masii ta'uusaa namoonni akka beekaniifidha. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin namni jireenya akka argatu namoota biraan ga'uudhaaf namoonni akka beekaniifiti ergaa kana barreessa. Luqaas nama biyya Sooriyaa magaalaa Anxooqiyaati. Seenaa isaa akkuma beektan Luqaas abbaa qorichaati. Qolaasaayis 4:14 kan nutti agarsiisu abbaa qorichaa ta'uusaa nutti dubbata. Macaafni qulqulluun ogeessa qorichaati Luqaas. Luqaas ergamoota darban keessaa nama hin fuudhin hafeedhaa jedhameetu waa'eensaa dubbatama. Gooftaa duukaa bu'ee, gooftaa nama jaallatee, gooftaa wajjin hojjetu. Bara 38 Phaawulos Xeebes iddoo jedhamu gara Anxooqiyaa dhufee utuu Phaawulos wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuu gooftaatti amane, gooftaa fudhate, gooftaa fayyinaa kana argate. Gooftaa gaafa fudhatu calin jenne Phexros fa'irraa waa'ee Yesuus barachuu jalqabe. Kana duwwaa miti Phaawulos wajjin rakkina gurguddaa nama dabarse. Galaanarra adeemuudhaan rakkinoota Phaawulos dabarse mana hidhaa keessatti wantoota isatti dhufan hundumaa nama hirmaate keessaa nama tokko ture. Nama akkasiiti. Gatii kaffaluudhaan Yesuus Kiristoos duukaa nama bu'e. Bartootarraa dhaga'ee waan fudhate kana immoo cal jedhee hin dhiifne. Macaafa jireenyaa, qoricha jireenyaa ta'e hergaa guddaa of keessaa qabu. Macaafa 4 barreesse. Wangeela Luqaasiif hojii ergamootaa barreesse. Jaallatamaa Tewofiloosiif jedhee barreessa. Tewofiloos jechuun isa waaqayyoon jaallatu jechuudha. Macaafa isaa kana Luqaas gaafa barreessu Tewofiloos akka raabsaa ta'ee isa gargaareeraa jedhama. Kanaaf gabaabaatti kanan dubbadha. Akkaataan du'a isaallee Kiristoos Yesuusiin sababanni lallabuuf, sababanni gooftaa dhugaa ba'uuf warri Giriikii isa fannisan, muka ejersaatti fannisanii isa ajjeesan. Amma kanaatti adeeme egaa Yesuusiif galanni waaqayyoof haa ta'u. Nan darba. Gabaabamatti seenaa isa booda ilaaluu dandeessu waan ta'eef. Kadhannaa jechuun karaa nuti wal quunnamtii waaqayyoo wajjin qabaannudha. Kadhannaan karaa nuyi waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya qabaannu. Karaa nuyi waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya keenya cimsannudha. Suutettanii mana dhaggeeffattu waa'ee kadhannaati waan ta'eef beekaman suutadhee dubbataa jiraanis waaqayyoof galanna ta'u. Ana jaalaa yoon iyyees maal isinii godha? Ofumaanaanis gurri na duudee isiniinis gurri duuda. Kadhannaan inni kan biraan kadhannaan hafuura baafannaa lubbuu keenyaati. Lubbuun keenya kan isheen ittiin waaqayyoon argitu kadhannaadhaanidha. Karaa kadhannaan jireenya kiristiyaanaaf waan murteessaadha. Geejjibni amantootaa kadhannaan. Karaa dheeraa kan si deemsisu kadhannaadha. Amma afeera. Amma namoonni waaqatti xinnoo kiisii keessaa qabu. Godheetti guuttatee deema bakka rakkina qabu kadhannaa waaqayyo wajjin haasa'u waa'ee barbaachisu hin qabu. Lubbuun kee kadhannaa yaaddee gaggabaa jirti. Ameen qabu ministeerumaan akka faranjiitti mataa raasaa fudhadhaa. Madaa qabna.
yaa'edha daraa kuwa faranjiitti yoo amin illee hin jettan yaa'edha. Ila rakkinni keenya maqaadhaan qabna kiisii keessa waan ta'eef si'a tokko kana baluu fudhatee ka'a na geggeessaa irradha. Si'a tokko kan nama biraa fudhatee ka'a bakka kanaafi itti naanna'eera waaqa baay'ee qaba namni si'an. Waaqa baay'ee qaba. Waaqayyo inni kan keetii akkasiin jedha karaa shifarraa guutama. Na kadhadhu. Karaa shifarraa akkasiin jedha. Garbeelii yookaan Mikaa'elii dhufee isinitti hima miti kanaanuma isinitti hima. Kadhannaa dheebotteetti lubbuun keenya namoonni kadhannaa dhiisanii zayitii itti roobsaa oolu waan ta'eef. Tokkotu dheengadduma kana godhe. Nuu kadhatta dheena fuudhee deemaa jiru makiinaa keessa irra. Rakkatan isin sorri naggaadonni kun isin rakkatan. Innaa nuu kadhadhu deemaa jira. Kadhachuun dhaqaa jira. Jennaan tokko bu'ee isa jalaa hatee naa godhaa jira ta'ee isin beekuun amma ni ribeeruutti shat godhee harka keessa qabee shittoo wayiimoon maayini sanitaayizeriidha waan makiinaa keenya keessa wal'eessee ba'a jedheetu hedheen harka koo itti qabadhee itti naa biifeetu kana baluutii miidhe maqaa namaan dha'u. Andanyaadha jechuusaati. Abbaan isaa dhuguma andanyaadha biyya kana keessa kana baluuti. Kun andanyaadha akka jiraatti waan ta'eef meejeriidha waan ta'eef. Nu warri maayinerii immoo wangeela lallabna. Erga nu dhiisee galee tureera sabi nu hima lallabna of fedhe. Karaa jigee dhangala'uun jiru amma sanaan ga'uudha faarfannaan. Babbanneerra erga babbannee turreerra. Waaqayyo si yaabbisu addee qofaan tuna gogaa irra yoo ashaboon gar malee nyaaddee gayo. Bara ashaboon monni ta'e keessa ashabootti baay'isan iddoo tokko. Waaqayyo si yaabbisu. Ila jirra jenna malee baay'ee isaan manuuni jireenyattuu hin jirru. Karaan ittiin Waaqayyoon arginuuf Waaqayyo wajjin dubbannu karaa kadhannaati. Waaqayyo si wajjin haasa'uu barbaada. Si man barbaada Waaqayyo. Si wajjin haasa'uu barbaada. Inafi amma waan saafaayira. Si wajjin haasa'uu barbaada Waaqayyo. Qaala utaa jedhas makiinaa kee taa'e wandimmee qaala utaa. Qaala utaa ta'e dhumee utuu qaala utaa jedhu. Soqqii qaaliin kunooti. Kana dubbisi jilbeenfadhu na kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Qaal jedhu si'ana. Maalirraa akka guuftee haati mee yaadadhu. Tole dhumisaa waa'ee jaalalaatiin. Ilaa kadhannaan inni kan biraan sadaffaan kadhannaan karaattiin waan nu barbaachisu Waaqayyotti beeksifannu. Filippisuus boqonnaa 4:6. Waan isin barbaachisu Waaqayyo duratti akkuma beekamu godhaa malee homaa tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa jedha Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee beeksisaa Waaqayyo duratti kadhannaadhaan waan isin barbaachisu abbaa keessan duratti akka beekamu godhaa. Maal jamaa foqonnee ma dhufneem daa'imaa ma dhufneem miilla Yesuus jala daa'imnee mas geenye malee intinaadhaan miti. Miilla Yesuus jalatu nu fide. Akkas miti. Kadhannaan waan ogummaa namaan biran gaafne waan sammuu namootaa wal ta'e karaattiin Waaqayyotti mannuudha. Ameen. Rafaffaan Faarsaa 34:6. Ermiyaas 33:3. Waan ati qortee bira ga'uu hin dandeenyen sitti agarsiisa na kadhadhu. Waan qoramee biraan ga'amne ogummaa namaa gararraa dandeettii namaa gararraa ta'e arguu barbaadda yoo ta'e na kadhadhu siin jedha abbaan kee. Kadhannaan iyyannaa lubbuu jireenya namaa keessaa gara Waaqayyootti dhiyaatudha. Ibroota 5:7. Beekaman fiigaayira waan qixan dubbadhu waan qabuuf sa'atiis waan eeguun narra jiruuf. Maaliif kadhanna?
Maaliif kadhannaa Waaqayyoon? Waaqayyoon waan hundumaa beekaa. Jedhuni akkasuma dhuguma immoo Waaqayyo waan hundumaa beekamu. Kadhachuun nun barbaachisu amma sagaleedhaa amma waama tokko jechuu duwwaadhaa jedhama. Kadhannaa miti amma yeroon kun waa jettaa bakka irratti baaftaa ta'eera jedhama. Irratti sagalee baaftaa ta'eera malee amma kadhannaa miti jedhama. Beektuni ree sagalee irratti baaftaa honoo haallee dhugaa. Amaariyaa sitti badaan dubbatamni Amaariyaa akka nama Amaariyaa beekuun Amaariyaa isaa sajarraa isaanii naasaa jira malee Amaariyaan beekaa fi naasaa jira miti. Ela sagalee baafta malee amma yeroo kadhannaa yeroo gangalannaa min jedhum dhugaadhaam sagalee irratti baaftaa hin taane waan tokkoyyuu dhageessanii wanti ta'e hin jiru. Addatti dibateetu adda koorra ibidda jira ibidda miti bishaanuma sirreera. Ibidda jira jechaadheem lakkii Waaqayyo waan si barbaachisu sana utuma beeku na kadhadhu siin jedha. Beekaam innoo beeka isa si barbaachisu beeka deeyyuu barreeffameera. Innoo beeka isa si barbaachisu garuu na kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Kanaaf maaliif kadhanna? Sababni nuyi kadhannuuf tokko sababa nuyi kadhannuuf kadhannaan abboommiidha. Abboommiidha kadhannaan. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo ture abboommi gurguddaa kaayee deeme. Abboommiidha kadhannaan isa keessaa tokko. Isa namoonni qoosaa godhan salphisan miti. Abboommiidha kadhannaan. Kadhannaan abboommiidha. Maatiyos 9:38 Maatiyos 7:7 kadhadhaa jedhe Yesuus. Isinii kennamaa kadhadhaa. Barbaadaan argattu balbala rukutaa isinii banamaa kadhadhaa jedhe Yesuus bartoota isaatiin kadhadhaa jedhe Yesuus kadhadhaa jedhe. Kutaa keenyaa guyyaarra Luqaas 18:1 yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuuf jedhee fakkeenya kanaan isaanitti dubbateedha. Kadhachuu akka hin dadhabne kadhachuun akka isaanii ta'u isaan barsiisuuf jedhee isaanitti dubbate. Kadhadhaa abboommiidha kadhannaan. Tasalonqeessa duraa 5:17 Phaawulos kadhadhaa jedha. Hundumaa dammaqanii akka kadhatan itti hima. Sababi nuyi kadhannuuf kanaafidha. Maaliif kadhanna? Kadhannaan abboommii waan ta'eef kadhanna. Abboommiidha kadhannaan. Kadhadhu. Kadhannaan abboommidha. Inni lammaffaan karaa ittiin Waaqayyo biraa waa fudhannu waan ta'eef kadhanna. Yaaqoob 4:2 karaa ittiin Waaqayyo biraa waa fudhannu dubbisaa yoon oole yeroon nanga waan ta'eefidha. Dubbadhee xumuruu qabu waan hin qabuuf. Karaa ittiin Waaqayyo biraa waa fudhannuudha. Yaaqoob 4:2 kadhadhuu siif hin kennamaa wanta fedha kee itti agarsiisi guutaa irruu qodaa kee. Namoonni duukaa faarfatuun nabe malee faarfannaa ture. 4:12 akkasidha. Ela 4:2 waan kajeeltu malee hin qabaattan waan nama hawwitanii ajjeesuuf hin kaattu garuu isa hawwitan argachuuf hin dandeessan. Nama qoccoltu nama loltu kanaanis hin argattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan kadhachuu dadhabdanidha. Waaqayyoo karaa kadhannaa waa biraa fudhanna. Kanaaf sababni nuyi kadhannuuf karaa nuyi ittiin Waaqayyo biraa waa fudhannuudha. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan fudhachuu dadhabdan jedha. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif. Kanaaf Waaqayyoo itti fufnee akka nuyi kadhannu barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waldaan kunillee natti tola. Gurmuu meeqatu kadhataan iyyuu guyyaa baay'een bubbulee addan. Gurmuu baay'eetu kadhata. Godaan kadhatu asiin kadhatu itti fufaa. Ameen. Kadhachuu keessan itti fufaa malee hin dhiisinaa jedhamee barreeffameera. Efesoon 6:18 kadhachuu keessan itti fufaa.
kadhannaadhaan Waaqayyo bira waa fudhatama. Inni sadaffaan Waaqayyo akka nu dhaga'u waadaa waan nu galeef kadhanna. Sababni nu kadhannuuf kanaaf Waaqayyo akka si dhaga'u waadaa sii galeera. Haleluuyaa. Tokko nama simbira jiru harkaan qaba. Tokko la reefuu nakkee reefuu tokkittiidha. Adaraa Waaqayyo la tokkittiidha. Tokkittiin reefuu harka ol qabaayedha. Tokkitti garaati. Akka gadi baatanii si'a 20 jenne. Tokko la ceeguun wal buqifnee harka wal qabaama isaan nu ajjeese malee kan jenne. Waaqayyo jedha. Akka nu dhaga'u waadaa nuuf galeeradha. Waaqayyo akka si dhaga'u waadaa sii galeera. Amma yoo itti namni isin bira jiru kuni waan Waaqayyo yoo inni kadhate isa dhaga'u itti fakkaatu Waaqayyo jedha itti himaa. Akka si dhaga'uudha. Waadaa sii galeeradha. Na kadhadhu siifan godhaa siifan raawwadhaa waan ati na kadhattu siifan kennaa jedhee inni sitti dubbate nama miti Waaqayyoodha malee. Akka si dhaga'u waadaa sii galeera Waaqayyo. Waadaa sii galeera. Akka si dhaga'u. Amma namootuma keenyan dadhabiyan namootuma keenyatu amma si'an akka Waaqayyo maqaa isaanii beeku akka Waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'us baay'eeni intiliin jedhan. Moluu kana keessa dafqi ganne wanni ta'a halkaniinis nan dafqaan waan masaan beeku. Dabalatammoo sinumatti bareeduu fedheen qarabaatiin mormatti halkaniin of fedhee dhufe. Sa'aatii 12 darbee qarabaatii hidhataa namni. Moonyiidha moo'edha. Sinitti bareeduu fedhee itti rakkadhee dhufe. Waaqayyoof galanna ta'u. Ila. Isuma kan keenyaatu saboo keenyatu amma iddoo biraa dhaqu. Galaanee jedhu yookaan ol daakiyaa. Yookaan tarfaasee jedhu. Utuu waan tokko itti himin hinduu ta'in jiraata utuu hin jedhin. Wajju jalqabdi godha. Kottu kotteedha. Iyyaa. Qabaan hin danda'u. Qoyi waan sitti hima. Maqaa koo beekaa edaa Waaqayyo maqaa koo. Nama akka Waaqayyo maqaa isaan beekne beekuutu waldaatti namee taa'e. Hin rakkanne. Hin mancaane. Ilaa karaa shifarraa akkasiin jedhu Waaqayyo ani maqaa kee beeka. Barruu koo irratti maal godhe man. Haleluuyaa. Rahadoona sakraala badaniya. Anamma kana natti tola. Iyyakanaa mooraalaa baa. Yesuus yeroo hundumaa barruu isaa irratti si ilaalaa oola. Kan maqaa kee beekurra ilmi Waaqayyo Yesuus. Barruu isaa irraa qaba maqaa kee barruun isaa barruu koo kana fakkaata miti. Xinnoo akkasii miti yaadda'inati. Maqaan addunyaa kanaa guutuun warra isatti amananii barruu isaa irra jira. Guddaa waan hundumaan oliitiin ni ameen. Innoo maqaa kee barruu isaa irratti yeroo hundaa ilaalaa oola. Dikkaama rahadoo. Ilaa kunis gaariidha. Raadiyaa maamaayaa. Ilaa woora lama shigilaariyaa. Yesuus maqaa kee beeka saba Waaqayyoo. Barruu koo irrattan siqire xaddee jira jedhee afaan isaan dubbatee maqaa kee wallaalaa. Rifeensa kee ulakkaa'ee beeka. Dhugaadhaan gurra koo hin dhaga'e na beekaa Waaqayyo naan. Na beekaa naan. Qattile እግዚአብሔር ሰው. Ishi. Ada galle otte jaarti. Ila. Sin dhagaa. Nakadadhu sin jedhe Yesuus. Amma isa na haasa'u kana kan uruu dhiibee uruu gama kaayee taa'ee na ilaalu baay'ee jajjatoo danda'a. Anamma Yesuus Kiristoosiin iyyuu lallabisa hunda gammachiise miti. An dhimma namaan qaba miti. Dhimma sabaan qaba garuu. Dhimma galgaawotaan qaba mini man. Dhimma warra isin biratti iyyatanii qaba mitan. Dhimma keessan qaba. Maal na gashanaan. Dhimma warra nannee biratti iyyaa ooluun qaba. Dhimma koof dhimma koof. Lallabuutu narra jira shifarraa guutamaarraa kana teegama. Amma yeroo ammaa kana kanuma sintu moonatti ergee waaqoona gargaare. Lallaba guyyaa irraa sintu moonatti erge.
Ani immoo sinuma akkas akkasiin barbaada. Kan ajjeesuuf wanti wal barbaada jedhan. Waaqayyo akkasi dhaga'u. Waadaa waan sii galeef kadhatta. Sababni nu kadhannuuf kana Yohaannis boqonnaa 15:7. Anatti jirtanii damee otoo anatti jiru ana kadhatu waan na kadhattan hin fudhattuuti kadhadhaa. Yesuusuma Kiristoostu natti jirtu na kadhadhaa hin fudhattu inni otoo anatti jiru jedhe na kadhatu waama kadhate sana fudhataa. Tu Yesuusitti jirtu attamitti salphattaati fudhataa. Kanaaf waadaa sii galeera. Maatewos 18:9 jira. Yohaannis 14:13 amma 14 dubbifadhaa jedhee manini dubbataa irra xiqsiyoo kennaan jira. Arfaffaa sababi nuyi kadhannuuf karaa ittiin dhiphinaaf gidiraa keessaa baanu waan ta'eef kadhannaan. Kadhannaan karaa ittiin rakkina kee jalaa baatudha. Kadhannaan karaa nuyi ittiin gidiraa jalaa baanudha. Mata dureen konfiraansii keenyaa aniif qomoon koo du'a akka oolluuf du'a oollee akka jiraannuuf siin kadhadhaadha garasiinsa. Garasaas dubbiseera. Tuuqaa bira ga'een dhaabanne ani itti fufeera. Ela du'a ooltee jiraachuudhaaf kadhannaa. Ameen. Karaa rakkina nutti dhufe, dhiphina nutti dhufe, gidiraa nutti dhufe keessaa ittiin baanu karaa kadhannaati. Amarra deebiin jedha Waaqayyo si wajjin dubbachuu barbaada. Waaqayyo si wajjin haasa'uu barbaada. Nama kan biraa miti. Sima kana dargaggeessa nana dargaggeetti nana gadi jedhii jilbeenfadhu si wajjin haasa'uu barbaada Waaqayyo. Kadhannaan karaa nu ittiin abbaa keenya wajjin haasofnuudha. Si wajjin haasa'uu barbaada. Kanaaf sababni nuyi kadhannuuf karaan ittiin dhiphinaaf gidiraa keenya keessa baanu karaa kadhannaa waan ta'eef. Karaa kadhannaati. Maatewos boqonnaa 26:41. Maatewos 26:41. Maarqos 14:38. Qoramatti akka hin galleef kadhadhaa. Maarqos 14:38 qoramatti akka hin galleef kadhadhaa jedha. Maatewos 26:41 akka qoramsatti hin galleef kadhadhaa jedha. Karaattiin nuyi dhiphina nutti dhufu, gidiraa nutti dhufu, qorumsa nutti dhufu keessaa ittiin baanu karaa kadhannaati. Daani'el boqonnaa 2:13. Daani'eliin Mishaak Shadraaq Abdenegoon ajjeesuu barbaadan. Biyya Baabiloon biyya isaan galaa ta'anii jiraatan biyya Waaqayyo immoo isaan gargaaree mootii ta'an keessatti ajjeefamuudhaaf akka jiran murtoo ta'e. Sababni isaa mootiin Nebukadnezartu abjuu'ate. Warri ooda dubbatan, warri ooda himan, warri ooda namatti himan beektota jedhamanii biyya sana keessa jiran hiikuu danda'u abjuu warri jedhaman danuun jiru. Abjuun abjuu'ate sana akka inni hiikuufiif jara waamnaan yaa mootii abjuu kennutti mii siifiin naa jedhan. Hin danda'amu jedhe. Walii galtanii waan garaa keessanii naan jechuuf jettuu waan garaa keessanii natti muufittuu abjichas hiikasaas fidaa jedhe. Amma kun waan magadeedha. Attamitti amma abjuun amma abjuu'ate eessaa fiddamati? Maraatuma fakkaata. Abjuchas hiikasaas fidaa jedhe. Abjichas hiikasaas. Dhaga'uun barbaada abjicha natti himtuu hiika sanatti kan kanarraa fi walii galtee waan garaa keetii natti himtaa kanan gootan taanaan hin dhumtu jedheen biyya kana keessaa xaragamtu jedhe. Daani'elis Mishaak Shadraaq Abdenegoos hin du'uu jedhe. Du'atu murtaa'e isaaniifis. Sababni isaa namoota beektota biyya sanaati isaanis waan ta'eef. Hin duutu jedhamee waan dubbatameef wanti godhamu dhimnaan isa ajjeesutti iyyuu himamee Daani'el akkeedhe. Mootiin yeroo nuun kennu
boriitti waa jennee dhufnaa jedhe. Daani'eltu borittiti waa jennee dhufnaa nusi yeroo nu laatu nu dubbii kana reefuu dhageenya. Mee yeroo akka nuu kennu nutti maanu immoo karaa keenya. Haleluuyaa. Daani'el Mishaak Shaadiraaq Abdeenegootiin akka jedhe kadhadhaa jedhe. Ameen. Kadhadhaa jedhe. Hin kadhannaa jedhe. Galgala kana akka warra kaan duukaa akka nu hin duuneef araara Waaqayyoo kadhanna jedhe. Warra kaan duukaa akka hin duuneef warri kadhatan abbaa arge duukaa hin du'anii sila. Warra kaan duukaa akka hin duuneef Waaqayyoon kadhan. Anis isinis kadhannaa kadhanna. Hin kadhannaa jedhe. Galgaluma sana kadhannaatti ta'an. Kadhannaatti ka'an. Haleluuyaa. Waaqayyo mi'a akkuma namatti tola. Ilaa nama godhata. Halkanuma sana abjichas hiikasaas gara Daani'el fide Waaqayyo. Warri kadhatan akkasi. Haleluuyaa. Haala gararraa jiraatu warri kadhachuu beekan. Ameen. Warri kadhachuu beekan akkasi. Abjichas hiikasaas fide Waaqayyo. Daani'el ganama dhaqeetu walda dabarchi mootii tammaa abjuu mootii hiikasaas fideen nu fedhe. Ameen ameen. Hin kadhatta taanaan abjuun biyya abjuun dhalootaa karaa kee bakkeetti baafama. Hiikargata karaa kee. Furmaata argata karaa kee inni namni mataatti cabu. Jennaan dhaqeetu ittime. Abjuu isaas ittime. Hiikasaas ittime. Bal'aadha waan ta'eef dubbatan oolu abjichas hiikasaas ittime. Waan ta'uuf jiru hundumaas ittime. Isa gara booddee dhufuuf jiru dhagicha jiraataa sanas ittime. Inni waan hundumaa caccabsu sun dhagichi jiraataa Yesuus Kiristoos akka ta'e immoo dubbate. Ameen. Kanaaf abjuun kun si malaallataa jedheen. Kanumaan guddise. Barcuma sii dabaleera jedhe. Warra kadhataniif barcumni dabalama. Ameen jettanii fooyyessitanii. Nyaaddeen sinno wadde. Ela fooyyessaama ameen jedha. Warra kadhatanii fi barcumatu guddinatu dabalaman jedhe. Warra kadhataniif. Warra kadhataniif. Daani'el qorama ulfaataa biyyatti dhufe dhumaatii isaanitti dhufe keessa karaa isaan ittiin ba'an karaa biraan jiru. Karaa kadhannaati. Kadhannaan hin baasa. Hindi kan biraan macaafuma Asteer kana gaafa ilaaltan. Macaafa Asteer gaafa ilaaltan. Mata duree keenya kana gaafa ilaaltan. Waaqayyoon kadhannaa itti rakkinni ulfaataan dhufnaan waan biraa goona itti mitiim. Hin soomna guyyaa sadiif itti. Anis xomboreewwan koos hin soomna isinis soomaa itti. Amma yeroon kun eenyuun haa ta'u dhiira ta'u dubartii abbaa manaa haa ta'u eenyuun haadhi manaa maal haa ta'u maal mana mootummaatti yoo galee sa'aatattii kana gidduutti waan ulfaataan nutti dhufe kana hin ajjeefama. Namni mana mootummaatti ol galee hin ajjeefama. Yeroon kun yeroo mana mootummaatti ol lixan miti garuu waan tokko nan jedha. Waaqayyotti iyyaa kadhadhaa. Ameen ameen ameen. Mordekaayiin ajaja baasi biyya hundumaatti Waaqayyoon kadhannaa. Anis xomboreewwan koos Waaqayyoon kadhanna guyyaa sadii booda olan seena. Yoon du'es yoon jiraadhes kadhannaa booda. Kadhannaa booda yoo duunes yoo jiraannes. Kadhannaa ittiin jiraachuu duwwaadhaaf kadhanna miniinu. Nami baay'ee muddama ittiin nyaachuu godhata. Waaqayyo wajjin wal arguudhaaf kadhadhaa. Yoon du'es yoon jiraadhes ittiin erga kadhatanii. Ameen. Wal seente isheen olle erga kadhatanii iyyuu badaa dafanii hin du'anii. Wallitti. Guyyaa sadii booda kadhatanii iyyanii gaafa wallittu mootiin lafaa ka'e. Siiqqeetti qabe yeroo miti. Karaa lafaatiyaa. Warri kadhatan akkas yeroo malee wallitanii milkaa'u. Namaaf lafaa ka'een beennetu ol siikaa gaafa kadhannaadhaan nattu fuula mootii duras fuula biyyaa dura fuula abbaa eenyuu dura dhaqii dhaabadhu kadhatteetta adeemta taanaan ol siikaa. Raduu namayyaa. Ol siikaa. Kadhatteetta adeemta. Kan kee ulaan banamaadha.